Miidiyaa hawaasaa kana namni baay'ee wal arrabsaa, wal cabsaa, waan akkasitu wanti kana hundi isaayyuu guddina ofii wallaaluudha. Waan hawaasni isaa ta'e wallaaluudha. Wal arrabsuudhaaf waliin beeku beeke. Si gadi darbin. Faarseetu yeroon qabuun arrabsuudha yeroo qabaadha. Faarsuuf yeroon dhabin. Hawaasa faarfamuudhaaf immoo ulaagaa ilaa arraba kootiin faarfamuudhaaf immoo arraba ulaagaan guuttanne ta'a arrabni koo. Faarsuuf arrabsuu dhiisi kan biraatti inni waan biraati. Dhiira faarsuudhaaf arrabni kee ulaagaan guuttanne maal jettee waa jettaan. Ishii addunyaa kanaaf maal hojjettee beeytamee addunyaan kuni siin gaafadhaa gammadaa. Si qabaachuudhaan maal argattee si dhabuudhaan maal dhabuu deemtii gaafattee beektaa takkaa of. Addunyaan kun si qabaachuudhaan maal qabaatte? Ishii addunyaa dhiisi. Biyyattiin nuti keessa jirru impaayirattiin kun si qabaachuudhaan maal qabaatte? Si dhabuudhaan maal dhabde? Dhiisi isas. Hawaasni kan kee bal'aan nuti asoosaadhaan amma jijjigaatti lakkaawwannee kaane kun si qabaachuudhaan maal argatte maal guutteeni si dhabuudhaan maal dhabde jettee of gaafachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf arraba faaruudhaaf uyyuu haqan godhannetu nama waa jedha. Tokko lammaffaa namni bakka oolee fakkaata gaalli bakka dheedaa oole nama gaafatan nu bar'eessan akka rigate ilaaltee barta. Booralee keessa oole moo bosona keessa oole moo jechuu gaala kan kee ilaaltee beekta. Bakka oolmaa isaa. Namni guddaan namni kabajaa qabu namni namoomarraa dhalate birmaduun nama keenya nama waan jettu safuu qabna. Aadaatti safuu qabna. Safuu nama waa jechuu dhabuu qabna. Ilmi kan gosaati. Ilmi kan nama tokkooti miti. Ilmi kan gosaati. Ilmoon kan gosaati. Ilmi kan gosaati. Maaliif rakkoon kan koositti as dhufa gammadaatti. Yeroon nama waa jedhu gammadaan na keessaa waa jedhaa jira. Ati calliftee na jaambaatu. Kanaafi allaattii tokko jira beektaa. Biyya naannoo dhiyaa warra biyya faranjii kanatti haasa'ama. Risaadha. Risaa miti. Huqquu jennaan jira maaloo. Allaattiin kunii hammatee iyyaasu. Dhufeeti manni allaattiin biraa oomishattee hanqaaquu keessatti buuftu keessatti ilmoo buusee bada. Isiin haati maaloo keetii hammattee iyyaafti. Inni mataa dheerata. Yeroo mataa dheeratu kana waan haati fidde isa dura nyaata. Hin guddata humna baasaa haadha godhuu ajjeesee fixa. Kitaabatti jira biyya faranjii keessa. Kitaabatti ka'anii hirrii allaattii sana. Amma warri nu cinqu irra caalaansaa ilmoo allaattichaati malee inni keenya kun safuu qaba jedhee yaadaan. Maal jennuu qaba maaloo maal jedhee ollaan umti amma fakkeenyaaf yoo haadha dhabdee abbaa dhabdee gammadan nama waa jechuudhaaf ollaan ati irraa dhalatte abbaa keetiin maal jedha. Aayyoo ati irraa dhalatte noo maal jedha. Dhugaadha. Si galee? Dhugaadha. Namni abbaa irraa dhalate qabu abbaa namaatii waa jedha. Namni obboleessa ishee hawaasni keenya kun immoo waa jettee fi hin dandeenye waa jettaanii dandeesse. Waa jettee fi fixxeettaa jalqaba. Wannati jettuuf 10 miliyoonaan lafa guutamee jiruun waa jettaanii dabarsitee jechuun gaaffiidha. Hayyee galatoomne.